yoo galgala nama mastawaatii dura taa'ee of qaqqabu yookaan mastawaatii dura taa'ee mataa filatu kataatu ta'e atiin viidiyoo daawwataa jirtu kun viidiyoon kun siifii miti viidiyoo keessaa bahe siin jechuu barbaada. Sababni isaa galgala mastawaatii dura ta'ettee waan gootu san gochuu sodaatta waan ta'eef jechuudha. Ture kabajamtoota daawwattoota chaanaala Ahmad Orgo. Seenichi akkana mucattii wahiitu jira. Mucattii tana maqaa isii Faatumaa haa jennu. Faatumaan tun aadaa wahii qabdi. Faatumaan kun haadhaaf abbaa isii waliin jiraatti. Nama akkamii akka taate siif hima jalqaba. Faatumaan kun haadhaaf abbaa isii wajjin jiraatti. Manni isaanii kun ammoo pilaas waanidha. Yani dooro tokko jala jira, dooro tokko gubbaa jira. Jala haadhaaf abbaa isiitu gala. Walitti isii takka wajjin. Gubbaa ammoo Faatumaa tanaa fi hojjettutu gala. Almuhim Faatumaan aadaa wahii qabdi yeroo dheeraa akka wajjin ture. Galgala kifilii fi rafuudhaaf wayita seentu osoo hin rafin dura hojii manaa erga hojjette booda mastawaatii dura dhaabattee dannasti yookaan caffatti. Mastawaatii kana ilaalaa. Yeroo dheeraaf akkasitti turte. Wanni isiin mastawaatii ilaaltuuf yeroo wayita dannastu wanni isiin ilaaltuuf istaayiliin ittiin dannastu kana yookaan yuutuub irraa ta'ee wantoota garaagaraa irraa ilaaltee waan kana ammoo hojiirra oolchite. Waan kana baradhe moo hin baradne jechaaf ilaalti. Almuhim waggoota dheeraa akkasitti turte. Gaaf tokko osoo dannasaa jirtu mataa isii keessatti waan suuqatte wahiitu jira. Wanni kun lafa jalaa bu'e. Gajjettee waan kana fuutee yeroo ol jettu rifeensi isii fuularra dhufe kana wayita rifeensa ofirraa akkana qabdu mastawaatii isii dura jiru kana irratti namni wahii mul'ate. Dhiira jette kan mul'ate. Hin mul'ate wayita ani ija libsadhee banadhu hin badee jette. Kutaa kana keessa namni tokko na waliin hin jiru. Garagalee rifadhee ilaale mana keessa homaa hin jiru. Laakiin mastawaatii keessatti dhibbaan dhibbatti akka waa arge shakkii hin qabu jette. Sanbooda awuzu billaahi mina shaytaani rajiim jedheetuma hojii keettee be. Yani daansii ofiitiif deebi'tee dannastee sanbooda ofirraa rafte. Erga rafee kaayee boodallee yeroo mana barumsaa deemu wanni aan argeefu mataan isii baxabbaxamaa oole. Sanbooda guyyaa itti aanu hojii ofii itti fufte akkasumatti halkan taatee ofirraa dannasaa haga hirribni qabu erga hojii manaa geessite booda hin dannaste. Almuhim guyyaa sadaffaa irratti ammallee namni kun mastawaatii keessaa itti mul'ate. Yeroo itti mul'atu kana gaafa kana ammoo itti isin libsattee jabanattu hin jira hin sochoone. Namni kun qachi keessaa mastawaatii keessaan jiru kun ilma dhiiraati jette. Ilma dhiiraa ta'ee bareedaa wayiiti jette. Rifadhee bakka dhaabadhutti guge. Sanbooda achi keessaa natti dubbachuu jalqabe akkanaan jedhe. Ati baay'ee bareedda. Galgala yeroo dheeraadhaaf wayitaati dannastu yeroo hunda dhaabadhee si ilaala. Sitti hin mul'adhu ture. Laakiin amma sitti mul'achuu barbaada. Baay'ee bareeddaati. Keessattuu wayita dannastu baay'ee bareedda. Yeroo inni naan jedhu hin gaggabe jette. Sanbooda gaggabee ganama wayita ka'u algaa irratti of arge. Akkamitti bakka mastawaatii sanii gaggabee akka siree kiyya irratti of arge ani hin beeku. Haga har'aatti akkamitti wanni kun uumame hin beeku. Laakiin waan kana na fuudhee achi na fuudhe. Allahu a'lam wanni beeku tokko hin jiru. Waan kana warratti himuu qaba jedhee murteesse. Sanbooda haadhaaf abbaa kee teessee waan akkanaatu jira jedhee haadhaaf abbaa kiyyatti hime. Yeroon isaanitti himuu sitti fakkeesse. Mucattii teenna sitti fakkeesse malee waan biraatii miti naan jedhe. Lakki ani waan arge hin beeku. Wallaahi waan arge hin beeku. Ta'ee akkami sodaachuu dhabde. Zaanni isaa shakliin isaa waan nama sodaachisuu miti. Bareeda wayiiti namni mucaalichi keessaa nama mul'atu nama akka ajaa'ibaatti bareedu wayiiti. Laakiin akkamitti mastawaatii keessaa mul'atetu na rifachiise. Sanbooda ibsuu fi jalqabu shakliin isaa akkana jira fuulli isaa akkana jira jedhee kana hunda itti hime. Yeroo kana abbaan haadhaan osoo yeroon hin ta'in mucattii tanatti qaraasisuu qabna jedhan. Sanbooda fuudhanii sheeka wayii bira na fidanii sheekni kun natti qara'ee المفروض ويتني نتك رأو سلا أني إيو قبا يعني يو جني ويقبا دو قبا ويقبا دو تي إيو قبا لكن أني إيه يروك أنا شيتي تشكنا جل أكنا فكرت تركون إسي كيس نجر منا سن كيس جرات شنول كنافو منا كيس إن شاء الله برد في منا سنتي كراجع المهم قويات تانو منا إسي في وكافلي إسي في كراي يرو إني كراتي جل قبو مستواتي منا سن كيس جرهون دينو إنشابه Sanbooda akkana jedhe. Mucattiin teessan adda ofiitiin mana kana keessa gagaltuu nama isii wajjin yookaan jinni isii waliin galutu mana kana keessa jira.
wanni isin agatte sun waan dhugaatii jedhe. Yeroo san irra warri mucattii duniyaa rabbiitti kennee jira. Mana isaanii san keessaa meeshaa guuratanii gara biraatitti galanii jedhama. Kanaafuu yeroo halkan mastawaatii biratti teettu mastawaatii bira yeroo dheeraadha hin ta'in keessattuu halkan. Agabii sitti himee jira. Ka abbaa caalaa beeku budaadha moo maal jette Oromoon mastawaatii dura hin ta'in dheeressitee keessattuu halkan nagaatti. Isin tole like share subscribe gochuun dagatinaa. Ciao.